Hello iyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Kuni Movie Tube jedhama. Har'aan kana maatisii kutaa 9 unit 5 Geometry and Measurement kan jedhu qabadheen dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa kootti nafaan abu'aan affeerraa kiyya. Gamanumaan namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan like share gochuu hin irraanfatina. YouTube kuni barnoota kutaa 9 hanga 12tti kan sirriitti hojjetuu fi kan freshman course barnoota universities dabalatee hojjetudha. Irraa hedduu fayyadamtu waan ta'eef subscribe gochuun hin irraanfatina. As keessatti wantoonni guddoon nuti ilaallu Geometry jechuu kana duras afaan Oromootiin yookiin immoo kutaa 6-7 keessa laaltanii jirtu. Until hanga kutaa 4tti ni jira. Outcome isaati guddaan. Outcome jechuun wanta as keessaa nuti qayyabatuu qabnu jechuudha. Wanti qayyabatuu qabnu keessaa tokko waa'ee maaliitii? About regular polygons. Waa'ee regular polygony. Polygony jechuun poly jechuun jalqabuma irraa roga baay'ee jechuudha. Poly jechuun mani. Wan jechuun maali side yookiin roga jechuudha. Polygon jechuun roga baay'ee. Okay, kan ibaa wanti ilaallu postulate the theorem in order to prove concurrency in the similarity. Concurrency jechuun wanti tokko guutumaan wal fakkaachuu jechuudha yookiin immoo walitti galuu jechuudha. Guutumaan guututti angilii wanta hundaanuu concurrency jennaan. Similarity jechuun wal fakkaatu jechuudha. Concurrency fi similarity triangle ni ilaalla jechuudha. Inaan sirriitti kan ilaallu ta'a. Inni biraa immoo construct similar figure. Similar figure construct goona. Enlargement kan jennuuntu jira asirratti. Enlargement jechuun wanti tokko guddisuu jechuudha. Figure tokko guddisuu jechuudha. Fakkeenya figure haala kanaan jiru tokko inni kun rog 3 haa jennu isuma kana guddisuu yookiin xiqqeessuu jechuudha. Akkamitti guddisna? Asiin kanuma ol guddisnee bifa ta'e wayiitiin ol guddisna jechuudha. Isuma ka fakkaatu guddisuu yookiin enlargement waan jennuuntu jira jechuudha. Wanta kana haala kanaan kan isuma ka fakkaatu guddisneetiin kan uumnu enlargement isa jedhu. Isa kana fakkaatus kan ilaallu ta'a. Inni biraa immoo apply concept of trigonometric ratio to solve problem practical situation. Iddoon kuni inni kun baay'ee conceptii baay'ee cimaa fi baay'ee isin fayyadudha. Trigonometric ratio apply goone problemoota furuu. Akkamitti furra exercise tokkoon isaa osoo namni ilaalla jechaadha. Now specific fact about circle. Wanta waa'ee circle immoo specific ka ta'e. Circlein akkami? Circle jechuun maal jechuu ka ta'e? Circlein fakkeenyaaf isa kana yoo ta'e circlein kana bakka garaagaraatti qoonnee haala kanaan qooduu dandeenya. Seentarii irraa kaasnee wantoota hedduu jira waan ta'eef waa'ee isaallee sirriitti kan ilaallu ta'a. Isa sanis specific goone sirriitti kan ilaallu ta'a. The other one is what? Solving a problem area triangle in the parallelogram. Area triangle fi parallelogram kan ilaallu ta'a. Amma directly haa eegallu. Regular polygon. Akkuma dura isiniin jedhe regular jechuun sirrii jechaadha. Polygon jechuun roga baay'ee jechuudha. Roga baay'ee sirrii. Revision on polygon. Polygon irratti revision activity kana mee recall important fact about polygon that you study in previous grade. Mee wanta yaadadhu jedha. What is polygon? Polygon jechuun maal akka ta'e? Roga baay'ee jechuun maal akka ta'e? Roga baay'ee jechuun danaa cufaa jettanii barattan. Danaa cufaa vertexii qabu, saayidii qabu jettanii barattaniirtu afaan Oromootiin. Ammallee maal jedhaan roga baay'ee polygon is a simple closed curve. Simple closed curve formed by union of 3 or more than line segments, no two of which succession are collinear. Their segments, the line segments are called side of the polygon and end point of the side are called vertex jenneetaniin waamna jechuudha. Polygon jechuun maal jechuudha? Simple closed curved
kan ta'edha. Two line segment is what? Succession is collinear jechuun wal irra kan hin baane jechuudha. Laayinii tokko collinear jechuun sarara tokko irratti yookiin tuqaa tokko irra kan hin darbine jechaadha. The line segment are called side. Line segment jechuun line segment kana jechuun amma side jechuun inni kun garri tokkeen kun side jennaan jecha side jennee waamna. Fakkeenyaaf isa kana side jennee waamna. Isa kana side jennee waamna. Inni biraa immoo point end point maal jenna? End point jechuun fakkeenyaaf inni as biraa tuni maal jenna? End point tanaan vertex jennaan. Fakkeenyaaf amma asitti isheen tuni vertex jechaadha. Iddoo tana tuni vertex jecha iddoon tuni vertex jennaan end point. Isa kanaan immoo maal jennaan? Side jennaan. Roga jennaan jechaadha. Vertex jennaan. Okay, isa keessaa kanaan hoo fakkeenyaaf angle jennaan jecha angle. Angiliidha inni keessaa kun angiliidha. Okay, isa kanaaf kan kana fakkaatu baay'isnee bal'isnee kan ilaallu ta'a. Okay, kan biraa immoo kan ilaallu asumarra activity kan irraa discuss different between convex polygon and concave polygon. Convex fi concave difference isaanii convex yoo akkana ta'e concave akkana ta'a jechaadha. Kana difference isaanii sirriitti ilaalla jechuudha. Ammaaf maal goona? Find the sum measure in interior angle roga keessaa eda'ama rogoota keessaa jennee barannee jirra. Eda'ama rogoota keessaa jechuun n minus 1 jechaadha. N minus 2 times 180 dha. Eda'ama rogoota keessaa fakkeenyaaf tiraangilii barbaadiyya. Tiraangilii rogni keessaa isaa 180 akka ta'e ni beektan. Siriidha tiraangilii jechuun saayidiin isaa meeqare? Tiraangilii jechuun rog sadeedha. Saayidii sadi qaba jechaadha. Saayidii sadi waan qabu saayidiin sun maal jennaan? N saayidii bakka bu'e. N 3 minus 2 times 180. 3 minus 2 jechuun 1 dha. 1 times 180 180 mataa jechaadha. Kanaafuu eda'amni roga keessa rog sadee maal jennaan? 180. Fakkeenya quadrilateral jechuun quadrilateral jechuun rog arfee jechuudha. Kan roga afur qabu jechuudha. Quadrilateral jechuun afur qabu jechaadha. Kan roga afur qabu maal jennaarre? 4 minus 2 4 jechuun inni bakka bu'a times 180. Meeqa dhufe? 2 times 180. Meeqa dhufe? 180 yoo baay'isnu 360. 360 maaltu eda'ama interior angle kofoota keessaa jechuudha. Eda'amni kofa keessaa rog arfee tokko meeqare? 360. Fakkeenyaaf rog arfee kana jennu yookiin immoo rog arfeen gosa baay'eetu jira jechaadha. Kan akkana fakkaatu jira. Rog arfeen immoo iskeerii ta'e jira. Kunniin hundi isaaniitu kofti keessaa eda'amni kofti keessaa meeqa ta'a? 360 ta'a jechaadha. Rog arfee yeroo inumaan isaa afuraa ta'u malee. Okay. Kan eegalaale pentaagoon jechuun pentaa jechuun 5 jechuudha. Heksaa jechuun 6 jechuudha. Oktaa sanniin sirriitti beektan jedha yaada gara gadiitti ilaalla isaanis. Pentaagoon jechuun rog n minus 2 jechaadha. N minus 2 times 180 jenneetiin fudhannee mire interior angle isaati barbaadudha. 5 minus 2 times 180 meeqa nuu dhufa? 3 dha jechuudha. Walirraa 3 times 180. 3 times 180. 0 fudhanna. 3 baay'isuu 6. 3 baay'isuu 8 24 4 barreeffannee 2 qabna. 3 baay'isuu 1 3 isa kan wajjin 2 yoo irratti daane 5 jechaadha. 500 fi 40. Eda'amni maali? Eda'amni roga keessa angilii yookiin kofa keessa jecha roga osoo hin taane kofa keessa pentaagoonii meeqa? 540 jechaadha. Which one of the following figure is what? Polygon. Polygon jechuun maali? Closed curved ta'uu qaba. Closed curved ta'uu qaba. Amma kuni polygonii closed hin taane keessaa baasii kana. Kun amma closed dha. Garuu immoo garagaratti baname. Kun amma direct ni ta'a. Kun ni ta'a.
kun amma ta'uu fi ta'uu dhabu probability qaba jecha inni kun. Sababni isaa closed curve simple miti amma kun complexidha. Gama kanaa fi gama kanaan banaa qaba jechaadha. Kun amma hin ta'u jenneetiin jala muruu dandeenya jecha inni kun amma ni ta'a. Kunis ni ta'a. Simple closed curve jedhe malee complex hin jenne amma kun garaatti directionii walitti dhufu hin qabu. Asillee banaa jira, asiinis banaa jira. Amma isa kana ifa godhuudhaaf asiin banaa jira jecha. Asiin banaa jira isa kanaan closed jechuun nutti ulfaata jechuudha. Baay'ee nutti ulfaata. Kanaan pooliiganii jechuu hin dandeenyu. Kanaan pooliiganii jechuu hin dandeenyu. Kun pooliiganii, kun pooliiganii, kun pooliiganiidha. Okay. Inni biraa immoo maali? Isa gadii kana laallee jirra. Waa'ee pooliiganii laallee jirra jechaadha. Amma pooliiganii jechuun maal akka ta'e laallee jirra. Interior and exterior angle. Interior angle jechuun angilii keessoo jechuudha. Keessoo maali? Keessoo roga pooliiganii tokko. Fakkeenyaaf note jedha the number of vertex angle side polygon jedheetiin jira the same. Laal number of vertex angle side of polygon are the same. Fakkeenyaaf vertex amma fakkeenyaaf rog-sadeen tokko haa jennu, rog-sadee haa jennu. Vertex meeqa qaba inni kun? Vertex 3 qaba. Vertex 3 qaba. Side hoo 3 qaba. Side 3 qaba. Vertex 3 qaba. Kan biraa hoo angilii meeqa qaba? 3 qaba jechuudha. Angilii 1 2 3. Angilii 3 qaba. Vertex 3 qaba. Angil vertex side hundi isaaniitu wal qixa jecha. Kana 3 qaba. Rog-sadeen tokko, rog-arfeen tokko, quadrilateraliin tokko side meeqa qaba? Side 4 qaba. Side 4 qaba. Vertex 4 qaba. Angilii 4 qaba jechaadha. Angiliin tokko 2 3 4. Vertex illeen tokko 2 3 4. Side illeen tokko 2 3 4 jecha. Haala kanaan hunda isaatu ni qaba jenneetiin ilaalla jechaadha. Okay, erga akkas ta'e hoo wanta sirraa hubannu maali kan jedhudha. Amma gabatee kana irra number of side, number of vertex, number of angiliin hundi isaaniitu wal qixa jenneerra. Fakkeenyaaf triangiliin tokko triangiliidha. Side meeqa qaba? Interior angilii hoo angilii meeqa qaba? 3 qaba jechaadha. Quadrilateraliin tokko side meeqa qaba? Side 4 qaba. Interior angilii keessa 4 qaba. Hundi isaaniitu fakkeenyaaf akka 10 qabullee 10 qaba jechuudha. Vertex illee 10 qaba jechuudha. Haaluma saniin vertex illee 10 qaba. Okay, isa kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma isa olii kan irra yoo deebinee ilaallu pooliiganii ta'uu dhabu isaa kamitti mirkaneeffannu keessaa tokko vertex meeqa qaba? Amma inni kun side 1 2 3 4 5 6. Side 6 qaba. Vertex hoo 6 qaba? 1 2 3 4 5. Vertex 5 qaba. Kanaafuu hin ta'u property keenya nuun guutu. Sinii galee dubbii vertex sidein isaa 6 kunoo 1 2 3 4 5 6. Side 6 qaba. Vertex hoo meeqa lama garaagaraatiin isin argisiisu. Vertex jechaan takka 2 3 4 5 qaba. Number of vertex fi number of side wal qixa jedha. Kanaafuu inni kun pooliiganii ta'uu hin danda'u jechaadha. Isa kanallee mee yoo ka fudhannee ilaallu taate 1 2 3 4 5. Side 5 qaba. Vertex yoo 1 2 3 4. Vertex 4 qaba. Hin ta'u jechaadha. Inni biraa isa kana fudhannee yoo ilaalle side meeqa qaba? 1 vertex 1 2 3 4. Side hoo meeqa qaba yoo jennee ilaalle 1 2 3 4 jechaadha. Okay, kana fakkaata jechaadha. Kanaafuu inni kun pooliiganii ta'uu hin danda'u jechaadha. Inni asii kunii fi
inni kun A fi B pooliiganii ta'uu hin danda'an sababa saniif jecha irra deebineetiniin isin argisiisee jechaadha. Okay, the angle at the vertex of polygon that supplementary to interior angle at the vertex is called exterior angle. It formed between one side of polygon and the extended adjacent side. Amma maal isiniin jedha angiliin supplementary to internal angle ta'e tokko jedha. Supplementary to internal angle dha jedha. Supplementary jechuun guchisoo jechaadha. Fakkeenyaaf internal angiliin keenya kun as bira yoo ta'e internal angiliin keenya achi bira asii hamma asiititti gaaf sararru jechuun maal ta'e guchisoo jechuudha. Guchisoon kun maal jennaan 180 guchisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana fudhannee jirra asii akkatti yoo sararru 180 internal angiliin isa sanii achi yoo itti aanu itti futaa jechuudha. External angle supplementary to internal angle of the vertex is called maal jennaan exterior angle jennaan. Kofa alaa jennaan. Kofa alaa kun maal gidduutti uumama jedha. Side polygony fi extended adjacent. Side polygony fi extended adjacent jechuun extended adjacent jechuun sarara bifa kanaan sararame jechuudha. Haala kanaan sararamee fi side polygony gidduutti uumama maaltu external angle jechaadha. Angle inni kun supplementary to internal angle guchisoo kofa keessatti jechuudha. Kofni alaa guchisoo kofa keessatti sarara cinaa yookiin maddee sararamuu fi maddee poliganii sararamuu fi maal gidduutti uumama sarara yookiin immoo roga poliganii gidduutti uumama jedha. Inni kun external angle kun. Okay, external angle haala kanaan ka uumamu kuni maal ta'a? Amma asirraa wanni beekuu qabnu in the polygon ABCD kana irratti jedha internal angle keenya. Fakkeenya angiliin tokko angiliin tun mallattoo angiliiti. Mallattoon haala kanaan jirtu tun mallattoo angiliiti. Angiliin DCB jechuun angilii asii kana jechaan. DCB is maali internal angle yoo ta'e angiliin immoo BC in maal external angle jechuudha. Angiliin tun jechaan external angle dha. Akka biraatiin immoo angiliin DCF immoo external angle dha. Malee angiliin tunis external angle jechaadha. So at what polygon irratti vertex kam irratti vertex C irratti jechaadha. At C vertex jechaadha. Vertex C irratti jecha. Inni kun kan there are two possible internal angle at the external angle at the at any vertex which are equal. Fakkeenyaaf inni kunii fi inni kun wal qixa jechuudha. BCD kunii fi jecha kanaa fi inni kun wal qixa jechuudha. Jarri kun lamaan wal qixa. Maal vertex tokko irratti uumama waan ta'eef external angle lamaan isaaniitu wal qixa jechaadha. Okay, isa kana fakkaata. Akkamitti wal qixa jenneetiin yoo ilaalle haalli inni itti wal qixa ta'e amma inni sarara kanaaf akkasii directionii zoorsaalaala. Sarara kanaaf internal angle dha. Inni kun internal angle hamma asii qofatti. Eegas immoo guchisoon haala kanaan guchise jechaadha. Waliigala 180 nuu ta'e jecha guchisoo jechuun supplementary jechuun qofti supplementary jechuun 180. Internal angle keenya waan fe'aa ta'u internal angle keenya yoo beekne 180 hir'isu maal jennaan internal angle maal ta'a external angle ta'a jechuudha. External angle keenya haala saniin arganna jechuudha. Amma kan itti aanuuf immoo isa kanallee haala kanaan goona jechuudha. Internal angle kun ni jira. Yoo asii itti daballu maali external angle uuma. Inni kunillee maali complementary jechuudha. Kanaafuu inni asitti arganne fi inni asitti arganne wal qixa nuu dhufa jechuudha. Inni biraa immoo measurement of internal and external angle. Eda'ama keessa yookiin eda'ama keessa internali eda'ama keessa fi eda'ama ala poliganii tokko. Fakkeenyaaf as the sum of
angle sum theorem jedha. The sum of measure of three internal angle of any triangle is what? 180 dha. Kana ni beektu internal angle in rog-sadee kamiifuu 180. Wanni beekuu qabnu amma asirra amma laal theoremii kana irra maal jedha? The sum of number side polygon n jedha. Then the sum of all internal angle is n minus 2. Akkuma all internal angle kan dura ilaalle san jechuudha. N minus 2 times 180 dha. Number of triangle illee jira. Number of triangle fakkeenyaaf number of triangle uumamu meeqa jenneetiin kan yoo ilaallu ta'e isa system ittiin hojjannu ni jira jechaadha. 100 kuma fakkeenyaaf poligoniin tokko edamni keessoo isaa meeqa? Isa kana yoo ta'e 180 yoo hirre tanaan ni balleessina. 54 yoo salphisnee jennu 18 naannoo 3 dhufa jechaadha. I think 3 baay'isuu 18 isa kana dhufa 54 dhufa. Triangiliin argannu baay'inni triangiliin argannu meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf haala gadii kanaan fakkeenyaaf number of triangle jedha. Number of triangle polygon irraa argamu meeqa? Polygon irraa kan argamu 3. Number of triangle fakkeenyaaf kun as ilaaluu dandeessan jechuudha. Triangle takka argannee jirra jechuudha. Triangle P T triangle PTS argannee jirra tokko. Triangle ni baamu triangle PQR qabna. Inni biraamu triangle nuti arganne triangle kana diimadhaan ibsame kana triangle PSR triangle 3 arganne jechuudha. Maalirraa? Pentagonii kana irraa jechuudha. Abbaa roga 5 kana irraa. Abbaa roga 6 irraa hoo hangam arganna ka jedhuudhaaf abbaa roga 6 n minus 2 times 180 jennaan mire n kenna 6 hir'isuu 2 4 baay'isuu 180 hiruu 180 jennaan. Isa argachuuf 180 ni balleessinaa meeqaafa? Triangle 4 arganna jechuudha. Rog-arfee tokko irraa yookiin hexagonii tokko irraa. Amma immoo rog-arfee tokko irraa hoo meeqa arganna? Quadrilateralii irraa hoo hangam arganna ka jedhuudhaaf 4 n minus 2 jechuun 4 minus 2 times 180 over 180 dha jechaadha. 180 waliin ni balleessina. Maal arganna? 2 arganna jechuudha. Akkamitti arganna ka jedhuuf kunoo isin argisiisuu danda'a jechaadha bifa salphaadhaan. Kunoo haaluma kanaan fakkeenya quadrilateral irraa meeqa arganna? Roga 4 irraa triangle 2 arganna. Triangle arganna sun haala kanaan roga 4 C D yoo ta'e triangle meeqa arganne? A B triangle A B what D arganne jirra. Kan biraamu triangle D B C arganne jirra jechuudha. Triangle kana lamaan arganne jechaadha. Maalirraa? Quadrilateral irraa triangle 2 arganna. Okay, waa'ee triangle number of triangle haala ittiin argannuu fi sistema kana isin argisiisa jechuudha. Ammas wanti nu ilaallu eda'ama kofoota keessaa tokkoon kofoota keessaa measure of angle of internal angle. Eda'ama kofoota tokkoon yookiin keessa rogoota yookiin immoo central angle illee kan ilaallu ta'a jechaadha. Keenyaaf eda'amni tokkoon polygonii jechuun regular polygonii jechuun baay'ee ammallee wanti tokko irra utaaluu hin qabne. Regular polygon is vertex convex polygon ta'e which lengths of all sides are equal and the measure at its angle are the same. Fakkeenyaaf triangle quadrilateral yoo ta'e quadrilateral jechuun saayidiin isaa hundi isaaniitu wal qixa ta'e jechuudha. Angle illee hundi isaaniitu wal qixa ta'e. Angliin isaanii 60 jechaadha. Saayidiin isaanii wal fakkaataa yoo tokko ta'e kunis tokko lama yoo ta'e kunis lama jechaadha. Kuni maal jennaan? Polygon regular polygon jennaan. Square fakkeenyaaf square
iskeeriyaa jennuun inni kuni saayidiin kun hundi isaaniitu walqixa aangilillee hundi isaaniitu walqixa meeqa 90 jechuudha hundi isaaniitu isa kanaan maal jennaan regular polygon jennaan regular polygon jechuun kan bifa kanaan kan aangililleen saayidilleen walqixa ta'edha. Eda'ama tokkoon qofoota keessa polygonii tokkoon maal jedha each integral angle qofoota keessa walii polygonii tokko maal jennaan isaree kun formulaa kana fayyadamna jechuudha. Formulaa kana n- fakkeenyaaf qofni keessa tiraangilii jechuun saayidii sadii qabame sadii hir'isuu tokko meeqa sadii hir'isuu tokko lama tokko jechuudha tokko baay'isuu 180 over 3 meeqa ta'a 6 ta'a jechuudha 60 jechuun tokkoon keessa rog-sadee maali tokko maal ta'a 60 ta'a yoo maal ta'e inni suni regular polygon yoo ta'e qofaadha yoo regular polygon hin ta'in hin ta'u kana hubachuu qabdan jechuudha. Rog-sadeen kamiyyuu eda'amni qofa keessaa isaa 100 fi 60 yoo jette hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf right angle triangle fudhadhu yeroo inni kun 90 jechuudha. Tokkoon isaa 60 kunii fi kun 45 kaasii kun lamaan jechaadha. Kunii fi kun 45 atta gootare. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Polygoniin sun maal ta'uu qaba? Dirqama regularii ta'uu qaba jechaadha. Okay, sii galte dubbii. Find the interangle of integral angle 5 sidii ka qabuu fi kan 3 sidii qabu integral angle isa barbaade jedha. Central angle regular polygon siin jedheera. Integral angle jechuun maali? n-2 times 180 over n jenneeni jirra jechuudha. n-2 times 180 over n jennee jirra. N'n keenya maali? 3 jechaadha. 3 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 3 jechuudha. Kuni meeqa? 3 yoo baddu 60 jechaadha. 60 3 hir'isuu 2 jechuun tokko baay'isuu 60 meeqa ta'e 60 nuu dhufe jechuudha. Internal angiliin kan maali? Kan rog-sadee 60 nuu dhufe. Kan pentagonii jechuun saayidii 5 qabu 5 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 5. Okay, kuni meeqa nuu dhufe? 3 nuu dhufa jechuudha. Yoo walirraa hir'isne 3 nuu dhufe 3 baay'isuu isa sanii jechuun 540 jechaadha. 540 irra 5 ni hirra jechuudha. Ogguu hirre meeqa ta'a? Asitti yoo hirre takka ta'a jechuudha. 40 nu hafe 40 5 yoo hirru meeqa? 45 yoo hirru 20 nu dhufe jechaadha. 20 okay. Asitti qoonnee irraa akkuma dura isiniin jedhe 4 gadi buufannaa 0 fudhanne haala gadii kanaan 120 nu dhufa jechaadha. Okay, sorry. Shanii fi 40 shanii hirra. Ogguu shanii hirra asitti fudhannaa meeqa? Takka nu ga'a jechaadha. Okay, takka hir'isuu takka hin jiru jechuudha. 4 fudhannaa 4 geettu waan ta'eef 0 asii kennine asitti 0 daballa jechuudha. Okay, gaafa kana daballu maal ta'e? 45 8 jecha 108 ta'e. Eda'amni keessa angiliin keessa polygonii kun 108 ta'e jechaadha. Inni biraa immoo maal jedha? Find internal eega jedhe kan biraa maal barbaanna? Central angle jechuun immoo angilii centralitti uumamu. Fakkeenyaaf rog-sadeen kun haala kanaan jira jennu angilii keessa kanatti uumamu sentarii kanatti haala kanaan yoo qoqqoonnu ta'e bakka sadiitti sentraalii kana akka uumamuu danda'u angilii meeqa kan jedhuudhaaf maal goona? 360 hiruu
meeqa jennaan hiruu n jennaan. N jechuun number of side 360 hiruu n 360 hiruu 3 jennaan. Tokko asii yoo qoonne meeqa dhufa 2 0 120 dhufa jechaadha. Yoo bakka sadiitti qoonne 120 kan maalii ka tiraangilii kan peentaagoonii hoo meeqa yoo jettan 360 hiruu 5 360 hiruu 5 asitti yoo qoonne 36 isa kana yoo ka hiruu taate naannoo 72 dhufa jechaadha. 72 dhufa yoo isa kana 72 baay'isu isa kana yoo jenne 10 takka 35 kanaafuu 72 dhufa jecha. Maaliin isaa maaliin isaa eda'amni keessoo isaa jechaadha. Seentraal aangiliin isaa kan peentaagoonii 72 dhufa. Haala gadii kanaan kan ilaallu ta'a jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan seentraal aangiliin inni reegularii kamiyyuu 360 irra inniti. Kanaafuu kan tiraangilii 120 dhufeera. Kan isa kana immoo maal dhufee internal aangiliin isaa internal aangiliin isaa 8 dhufee seentraal aangiliin isaa meeqa dhufee 72 dhufee. Kana fakkaata already waa'een isaa amma konkluudii asirratti goona jechuudha. Iddoon kun iddoo itti konkluud goonu waa'ee kanaa jechaadha. Measure of each internal aangiliin haala foormulaa kanaan safaramaa. Measure of each central aangiliin tokkoon central aangilii foormulaa kanaanii. Measure of each external aangilii illee jira jechuudha. Kanaan safarama jecha external aangilii illee yoo isin gaafate bifa kanaan hojjanna. Har'aaf nu gayaa viidiyoon gara fuulduraatti hojjannu hedduu ijoo fi kan namatti tolu hedduutu jira. YouTube kana subscribe godhadha, like share namaaf godhaa jecha akka namoonni baay'een irraa fayyadamu. Ammas fayyadamaa jira. Moora akka fayyadamu subscribe gochuun share walii gochuun like gochuun irraa fatina. Bye bye for today, it is enough.